Shama harka fuunee daawwattoota YouTube isaak zeenu hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaa daawwattoota keenya gidduu kana xiqqoosee qilleensa irraa badeetiin jira. Egaan akkuma beekamu haalli biyya keenya keessa jiru baay'ee kan nama yaaddessuu fi haalli siyaasaa wal xaxaa ta'uun isaa akkasumas ammoo uummanni Oromoo namoonni gurguddaan akkasumas quuqamtoonni siyaasaa biyya keessa jiraatanii Oromoodhaaf dubbachaa jiran gidduu kana keessa hidhaan reebichi akkasumas ajjeechaan daranitti kan itti fufe ta'uusaa akkuma beektanu jechuudha. Egaa torban kana keessa taateewwan gurguddaa hedduutu ta'anii innis maali yoo jettanii gama biraatiin TPLF iccitiin isinii naannoo qaqqabatte hunda isaa gadhiisaa jirtu iccitiin isaa maali kan jedhu waan isin biraan geenyu qabna. Kan biraa ammoo ariifannaan waboon gara Finfinneetti deemaa jiru iccitiin isaa maali kan jedhu waan tokko waliin jechuu barbaanneeti jechuudha. Egaan akkuma beekamu abaa'ooni imalli isaa gara Finfinneetti taasisaa jiru milkaa'utti jira jechuudha. Kun akkamitti ta'uu danda'e kan jedhu egaa akkuma beekamu roorroo uummata isaarra qaqqabaa jiruu fi guyya guyyaadhaan daguuggaan sanyii ilmaan Oromoo irratti taasifamaa jiru waboo akkasumas immoo uummanni keessattiyyuu akka inni waraana adda bilisummaa Oromootti makatu kan godhaa jiru jira jechuudha. Kunis ammoo miidhamnee fi daguuggaan sanyii Oromoo irratti raawwataa jiru uummata mufachiisee namoonni jaarsaa jaartii dargaggeetti osoo hin jedhin gara adda bilisummaa uummata Oromoo waraanaatti makamee injifannoowwan gurguddaa galmeessuutti jira. Akkuma guyyaa kaleessaa jaalmarroo waltajjii irratti dubbate guyyaa dheengaddaa jechuudha. Egaa abdii kan namatti horachiisuudhaa fi waraanni adda bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa gonfate akkasumas naannoo ofii isaatiif to'ate hunda isaa haala gaariidhaan dimokiraatawaa ta'een haala duudhaa uummata Oromoo calaqqisiisuun kan inni hoogganee bulchaa jiru jira jechuudha. Kana keessatti wanti hubatamuudha qabu uummanni gaafa daguuggaan itti baay'ate jedhu dubbii keenya irratti mootummaa gabroonfataa kanaan akka takka TPLF illee akkasitti uummata kana miitee hin beektu jechuudha. Egaa kuni lakkoofsa dhahamtuun yookaan lakkoofsa madooftuun gara waraanaatti si geessa osoo hin jaallatin akkati falmattu akkati mirga kan keetiif dhaabbatu si taasisa jechuudha. Gochi sirratti godhamu kun hundi isaatuyyuu. Egaa inni biraa ammoo mootummaan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmad adda waraanaarraa gara masaraatti deebi'uun isaanii akkuma beekamudha. Dubbii keenya irratti injifannoowwan gurguddaa galmeessaniiti jiru. Injifannoo kanammoo lolanii galmeessan immoo bakka TPLF kanaan dura qabattee jirtu kana TPLF ofiisiitiif gadhiiste keessaa baate immoo mootummaa kanatuyyuu jara lolee injifatee jara harkaa buufate kan jedhu waan wal falmisiisaadha. Mootummaan yeroo ibsa baasee jedhu akka waan ofiisaatii injifatee bakka sana hunda qabateetti kan inni odeessaa jiru. TPLF gama isaaniitiin tooftaa yookaan tarsiimoo lolaa jijjiiruudhaaf jecha bakkawwan qaqqabannee jirru kana gadhiisuu dirqama nutti ta'eedha. Egaa akkuma beekamu siyaasni wal xaxaadha akka kubbaa miilaati. Gam tokkoon yeroo sitti galee jedhu gama biraatiin ammoo atis immoo galchii sitti galee sana kanatti baafattu karaa mijeeffatta jechuudha. Siyaasni biyya keenya keessaa ammoo wal xaxansarra darbee haalli inni itti deemaa jiru hawaasallee kan miidhaa jirudha baay'ee jechuudha. Namoonni biyya keessa ta'anii sagalee uummata Oromoodhaafis ta'aa jiran dhugaa uummata Oromoodhaaf baasaa jiranu namoonni bebbeekamoon hidhamaniiti jiru jechuudha. Akkuma maqaan isaatu Speed immoo kan jedhamu kan hayyuu diinagdee ta'e torban kana keessa guyyaa dheengaddaa erga qabamee mana hidhaa keessa buufame illee haalli biyya sana keessa deemaa jiru manguddoo nama umrii 65 faa kan isaan ajjeesanii gatanii jennaan maatiin illee reeffa fudhachuudhaaf illee mootummaan akka inni irra dhaabbatee reeffi lafaan kaafamne godhaati jira. Dhugaan uummata karrayyuu illee amma yoonaatti dhokatee yookaan baay'ee dubbatamaatiin jiru ajandaa diinni nuuf boceen burjaajofneeti jirra. Kun ammoo hammam mootummaa kanaa walitti dhufeenya qaba kan jedhu tilmaama keessa nama galcha jechuudha. Egaa akkuma beekamu mootummaan Dr. Abiy Ahmad dirree waraanaarraa gara masaraa mootummaatti deebi'eetii mootummoota Afrikaa hedduu wajjiniin akka waliigaltee waliin hojjechuu yookaan waliin mari'atan kan inni ibsaa jiru jira. Kana keessatti mootummaan Gibxii mootummaan Suudaan fa'aa kan isaan waliigaltee kanarratti hin hirmaanne ta'uusaa ni beekama. Sababni isaas immoo walitti bu'iinsa mootummaa Gibxiidhaa fi akkasumas Itoophiyaa
Itoophiyaa gidduu jiru ammallee addunyaan waan tokkotti waan hin deebisneef kunis shakkii keessa nama galchaatti jira. Dubbii keenya irratti akkuma yeroo baay'ee warri naftanyoota yookaan warri sirna kanaan dura deebisuudhaaf tattaafatanu warra Oromoon qabanu yookaan uummata Oromootiif quuqamanu yeroo social media irratti saa ta'u qaamaanis yeroo jarri abbaa baluu kun nuuf haidhamanu jedhu mootummaan kun hatattamaan deebii isaanii ni laataaf jechuudha. Nama isaan nuuf haidhamanu jedhanii gaafatanii ni hidhaa jechuudha. Nama nuuf ajjeefamu jedhanii gaafataman ni ajjeesa. Egaa kun eenyu biyya kana akka bulchaa jiru guutummaan guututti kan namatti agarsiisudha. Egaa yeroon ammaa kun yeroo waboo bira dhaabbatanii falmii finiinsanii injifannoo qarqararra jirtu kana waboo wajjiniin gonfatanuudha jechuudha. Waboon gargaaramuu qaba. Uummanni akkasumas immoo ilmaan Oromoo mootummaa kanaan goyyoomfamanii gara adda Booranaatti deemaa jiranu osoo leenjii fudhatanii gara wabootti deebitanii akkasumas ammoo mootummaa kanaan loltanii mirga abbaa biyyummaa keessanii jijjiirtanii du'a seenaa qabullee yoo duutanillee seenaan si yaadata waan ta'eef gama kanaan dhaamsa keenya kan dabarsinu ta'a. Egaa waboon injifannoowwan gurguddaa galmeessutti jira ammas galmeessaatti jira. Jaalmarroon dubbii inni dubbate irraa kaasee baay'ee kan abdii namatti horuudha waan ta'eef egaan daawwattoota keenya sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Warri maatii keenya hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Kante ya harka nyaatatti kan faanni keentolle gaanii galaanii fi kan haatee koo nyaatte keenya barana olee boolee warraati argina osoo nun korii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa osoo nun korii